Gootota Oromoo isatti koomandoo tooree tottooba'a haawusoo nasiroo duuleen faaka hawwasii leenjisoo dhiigaa harka laachuu dinnaan harma muran harka kennuu dinnaan harka muran sanyii balleessuudhaaf isa garaa biintuudhaan adamsan. Waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee Oromiyaa bakkoota garaa garaatti tarkaanfii waraana mootummaa bilchiginnaa irratti fudhatamaa jiraachuu hime. Loltoonni sirna bilchiginnaa lakkoofsaan hedduu ta'an waraana bilisummaa Oromootti makamaa jiraachuun beekame. Mootummaan bilchiginnaa hoteela riizoortii Soodaree irra deebiin cufe. Daawwattoota keenya oduu kan isinitti himu Rahmat Siraajii amma gara bal'ina oduutti isin dabarsa. Waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee Oromiyaa bakkoota garaa garaatti tarkaanfiin waraana mootummaa bilchiginnaa irratti fudhatamaa jiraachuu hime. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Koonyaa Gujii Bahaa Cibraan Odaa Adoolaa amajjii 12/2022 ganama irraa eegalee iddoo hedduutti waraana bilchiginnaa adabaa ooluu ifoomsee jira. Haaluma kanaan guyyuma kana ganama barii aanaa Gooroo Doolaa ganda Gooroo Daraaraa iddoo addaa Soodduu Raabaa jedhamuun beekamtutti haxxee hidhuun waraana mootummaa bilchiginnaa paatroolii 14 gara Adoolaatti deemaa ture irratti dhukaasa banuun 9 yoo ajjeesuu heddummoo madeessuu beeksisee jira. Itti fufuun humna biraa dura darbee haxxee itti hidhuun aanaa Wadaraa ganda Guduu Baabururii keessatti haleellaa raawwateen kanneen ganda Gooroo Daraaraa keessatti ajjeefaman irratti reeffa dabaluu ifoomsee jira. Guyyama sana marsaa sadaffaa aanuma Wadaraa seensuma magaalaa Wadaraa irratti haxxee waraanni bilisummaa Oromoo onichaa hidheen waraanni mootummaa bilchiginnaa gariin ajjeefamutu himame. Waraanni bilisummaa Oromoo Cibraan Odaa Adoolaa lola marsaa afraffaa gaggeesseen aanaa Wadaraa ganda Sokoraa Jiddee Gorsummaa Adoolaa Waayyuu irratti injifannoon goolabuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Cibraan Soddon Booroo amajjii 13/2022 halkan keessaa sa'aatii 4 irraa eegalee godina Gujii Bahaa magaalaa Nageellee Booranaa mooraa raayyaa ittisa biyyaa kan mooraa Didaa Xuyyuuraa jedhamuun beekamu irratti haleellaa raawwateen waraana mootummaa bilchiginnaa hedduu ajjeesee akkasumas meeshaa waraanaa hedduu irraa boojuu himee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo tarsiimoo waraanaaf jecha mooraa raayyaa ittisa biyyaa halkan amajjii 13/2022 magaalaa Nageelleetti dhuunfate barii irra gadhiisuun lola haarawaa waraana bilchiginnaa kan godina Gujii Bahaa keessa jiru irratti banuu ifoomsee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa kaaba lixa shaggar Ada'aa Bargaa Odaa Daallotaa Makoodaa Mugar Olonkomii Incinnii fi bakkoota garaa garaatti tarkaanfii laalessaa amajjii 14/2022 waraana murna bilchiginnaa irratti fudhateen loltoota mootummaa 213 ol yoo ajjeesu 350 ol madeessuu ajajaan zoonichaa ibsan. Waraanni bilchiginnaa Ayisuuzuu 4 paatroolii 4 oraalii 3 konkolaataa uummataa 2 fi ambulaansii 2 walumaa gala konkolaataa 15 reeffa kaafachuu kanneen madootaan gara hospitaala Finfinnee geessanii jiraachuun beekamee jira. Gama meeshaa waraanaatiin IKM 57 fi bireenii 3 irraa hiikuun moona qabsoo bilisummaa Oromoof oolchuus ifoomsee jira. Oduma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa lixa shaggar ona ganda birat ganda gurraa jarjar faajjii fi saqayeedii keessatti amajjii 12/2022 lola jabaa gaggeesseen injifannoo galmeessee jira jedhe. Ona ganda birat ganda gurraa jarjar jedhamutti amajjii 13/2022 ganama irraa qabuun lola hanga sa'aatii 8 akka lakkoofsa Impaayeritti gaggeesseen waraanni mootummaa bilchiginnaa reeffa paatroolii 5 fi madoo ambulaansii 3 kaafachuu ajjaan waraana bilisummaa Oromoo onichaa beeksisee jira. Bifuma wal fakkaatuun amajjii 14/2022 waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa kaaba shaggar aanaa dirree Incinnii ganda Gabataatti galgala keessaa sa'aatii 12 irratti tarkaanfii waraana mootummaa bilchiginnaa Ayisuuzuu 2 imala irratti fudhate waraana konkolaataa lamanuu barbadeessuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Cibraan Odaa Bulluq Buttaan Dongoroo amajjii 12/2022 magaalaa Dongoroo ganama seenuun lola dhaabbataa hanga galgalaatti gaggeessaa ooleen injifannoo akkaan boonsaa galmeessee jiraachuu hime. Ittuma fufuun humna birmannaaf saqalaa irraa konkolaataa 9 deemaa tures bakka addaa Caatoo jedhamutti tarkaanfii laalessaa irratti fudhateen of duuba deebisee jiraachuu beeksisee jira. Loltoonni sirna bilchiginnaa lakkoofsaan hedduu ta'an waraana bilisummaa Oromootti makamaa jiraachuun beekame. Loltoonni sirna bilchiginnaa hedduun yeroo ammaa sirnicha gananii waraana bilisummaa Oromootti makamaa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo onoota garaa garaa beeksisaa jiru. Haaluma kanaan miseensota koomaandoo waraana sirna bilchiginnaa kan ta'an Abrahaam Bayyanaa fi Biddiiqaa Muluu hidhannoo guutuu waliin waraana bilisummaa Oromootti makamuun beekamee jira.
Kanas gaafiif deebii waraana bilisummaa Oromoo waliin taasisan irraa beekuun danda'amee jira. Miseensota poolisii komaandoo baga nagaan gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti dhuftanii jecha amma gara gaaffilee keenyaatti waliin seenna. Haalli ati dhagaa turtee fi kan waraana bilisummaa Oromoo biratti argite garaagarummaa ni qaba. Qabee. Hayyee fakkeenyaaf duraan waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromoo qalee saamee jireenya isaatti fayyadama kan jedhu dhageenya. Garuu gaafa dhumne dhageenyu akkasuma. Waraanni bilisummaa Oromoo duraan dursa uummata Oromoo jala horii qalee saamee uummata Oromoo irratti cunqursaa geessaa jira jedhanii haasaa hin jirre waan nutti kaasanii haasa'anii gowwoomsaa cimaan nutti mataa keenya sammuu xaxanii waan hin taane nutti haasaa turanii erga dhumne as geenye agarree immoo waraanni bilisummaa uummata Oromoo waa tokko uummata cinaa dhaabbatee uummataaf du'ee uummataaf falmatee uummata gargaaraa jira malee waraanni bilisummaa Oromoo saamaa hin jiru. Hayyee dhuma irratti waa'ila keessanii kan of walwaanus haa ta'u beekaa dantaa dhuunfaatiif jedhanii saba isaanii miidhaa jiran ergaa yoo qabaatte akkasumas badii seenaa dalagaa turtaniif yoo uummata Oromoo waan jettan qabaattanii yaamad. Hanga ammaatti illee uummata Oromootti waraana bilisummaa Oromootti walitti baanee walitti dhufaatii jira. Hanga ammaatti waraana bilisummaa uummata Oromoo yookiin uummata Oromootti dhukaasa hanga ammaatti dhukaasee hin beeku. Ani jaallan obbolaan waachi keessa jiran waan dhaamu barbaadu mootummaa bilisinnaa kana duula uummata Oromoo irratti uummata Oromoo ajandaa uummata Oromoo yookiin waraana bilisummaa Oromoo nan balleessa jedhanii ajandaa godhatee ka'e kana hordofuu dhiisanii qabsoo kana waraana bilisummaa Oromootti dhufanii dabalamanii qabsoo kana addaan osoo hin kutin waraana bilisummaa Oromoo duukaa akka galmaan gahaa hin dhaamsa dhaamuu qaba. Waraanni mootummaa kuni waan waraana bilisummaa Oromoo lafarraa balleessu fakkaate lafaa fi qilleensarraani fixaa jira uummata Oromoo duguuggaa sanyii itti gochaa jira. Kanaaf jechanii hiriyoota koo kan hin dhaamu gara waraana bilisummaa Oromootti dhuftanii makamtanii akka dhuftanii xumuratti goonuun isin jedha. Waraanni bilisummaa kun waan waraana adda bilisummaa uummata Oromoo balleessu fakkaatee uummata Oromoo irratti duguuggaa sanyii qilleensarraan lafarraan waraana bakkeerraa qabee leenjisee uummata Oromoo irratti miidhaa guddaa waan geessaa jiruuf obbolaan keenya kan waraana bilisummaa kana keessa kan jiranii gara uummata waraana adda bilisummaa Oromoo kanatti dhufanii garbummaa kana ofirraa kaasnee mootummaa bilisummaa kana ofirraa buusnee uummata Oromoo kana kabachiisnee jiraachisuuf gara uummata Oromootti yookiin adda bilisummaa Oromootti dhufanii qabsoo kana akka galmaan gahan garbummaa kana xumuratti goona jechuun barbaada. Dhaamsa kana dhaamuuf hin barbaada jechuudha. Galatooma. Baay'ee galatooma. Mootummaan hoteela riizoortii Soodaree irra deebiin cufe kanarratti gabaasa qabna. Mootummaan hoteela riizoortii Soodaree irra deebiin cufa hordofee hojiin dhaabbatichaa gufachuun hojjetoonni isaa rakkoorra bu'an. Godina Shawaabaa aanaa Adaamaatti kan argamu hoteelli riizoortii Soodaree kanaan dura ji'oota 7 qaama mootummaatiin cufamee erga tureen booda saaqamuun hojii isaa idileetti deebi'ee ture. Haa ta'u malee yeroo ammaa sababa ifan taaneen qaamni mootummaa irra deebiin riizoortii kana cufee jiraachuu hojii geggeessitootaa fi hojjetoota dhaabbatichaa himaniiru. Hoteelli riizoortii Soodaree torban 3 dura muddee 12/2014 akka lakkoofsa Habashaatti akka cufamuuf qaama mootummaa irraa ajaja darbe hordofuun muddee 13/2014 ganamarraa eegalee hojii dhaabee jiraachuu hoogganaan tajaajila waliigalaa hoteela riizoortii Soodaree himaniiru. Bilbilumaan hojjetaan tokko akka hin seenne keessummaan kan bulees akka ba'u jedhamee ajajni darbe. Keessummoota biyya alaarraa nutti dhufan dirqamaan nurraa yaasan. Yeroon kun yeroo diyaaspooraan alaa galan ture. Guyyaa sana qofa nama 276 Soodaree bule. Ganama osoo ciree isaaniillee hin nyaatin humnaan gadi yaasan. Hojjetoota hojiif gara dhaabbatichaa dhufaa turanis ofirra deebisan jechuun haala Soodareen marsaa lammataaf itti cufame ibsaniiru. Cufamuu dhaabbatichaaf sababni kana jedhamee nutti himame hin jiru jedhu gaafatamaan tajaajila waliigalaa hoteela riizoortii Soodaree yaada kennan. Haa ta'u malee abbaa qabeenyaa dhaabbatichaa kan ta'an obbo Dinquu Dayyaasaa miidhuuf tarkaanfii fudhatame ta'uu akka malu tilmaama isaanii nutti himaniiru. Obbo Dinquu Dayyaasaa nama hawaasaatiif dhaabbatudha kan jedhan hoogganaan kun riizoortiin Soodaree kan nama kanaa qofa osoo hin taane kan hawaasa bal'aati qabeenya uummata Oromootii jedhu.
Tarkaanfiin qaamni mootummaa nama kana miidhuuf fudhatee hojjetootaaf hawaasa naannoo jiruuf jireenyi isaa hojii riizoortii Soodaree irratti hirkate miidhaa jiraachuus ibsan. Kanaan duras nurratti samsamee ture. Ammas irra deebiin nurratti samsamaniiru. Dhaabbatichi hojjetoota dhaabbii fi yeroo yoo xiqqate namoota 2,000 ta'aniif iddoo hojii ture. Hojjetoota dhaabbii namoota 670 caalan of jalaa qaba. Irra jireessi hojjetaa dhaabbatichaa dhalattootuma hawaasa naannooti. Hojjetaan dhaabbatichaa amma hojiin ala ta'ee rakkoo hamaaf saaxilamaa jira. Uummanni beela'aa jira jedhan. Hojjetoota 2,000 ol dhaabbii fi yeroon hoteela riizoortii Soodaree keessatti qacaramanii hojjetaniin alattis dhalattoonni hawaasa naannoo dhuunfaan hojii daldala xixiqqaa tajaajilamtoota dhaabbatichaa giddugala godhatan irratti bobba'an danuudha. Tajaajilli riizoortichaan kennamu dhaabbachuun isaan kanas kan hubuudha. Mootummaan murtoo kanaan goroorroo keenya cufee jedhu jiraataan naannoof hojjetaan dhaabbatichaa. Hoteelli riizoortii Soodaree erga irra deebiin samsamamee torban 3 ol lakkoofseera. Cufamuun Soodaree hojjetootaaf hawaasa naannoo qofaa osoo hin taane dhaabbaticha sadarkaa olaanaan miidhaa jiraa jedhu itti gaafatamaan hojii eegumsa Soodaree maqaa isaanii miidiyaa irratti ibsuuf ayyamamoon ta'an. Sababa kanaan hanniif saamichi babal'atee jiraachuu himan. Hojjetaa eegumsaa baay'ee muraasa ta'aniin dhaabbata guddaa kana eegaa jirra. Namoonni hin beekamne haguugduu fuulaa yookaan cimbilii uffatanii hojjetaa eegumsaa keenya irratti tarkaanfii adda addaa fudhataa turaniiru. Sababa kanaan hojjetoonni hedduun hojii dhaabuuf illee dirqamaniiru. Hattoota gurmaa'anii haguugduu fuulaa uffatanii halkaniin nutti deddeebi'an kana ofirraa ittisuudhaaf meeshaa waraanaa kan hojii eegumsaaf oolu hin qabnu. Meeshaalee waraanaa hojii eegumsaa Soodareetiif oolaa turan poolisiin shakkee qorannaa yakkaa jala jiru. Kanaaf meeshaa waraanaa ittiin dhaabbaticha eegnu hin qabnu. Naannichatti meeshaa hidhachuunis hin eeyyamamu. Kana waan ta'eef qaama hidhateef kan hin hidhanneen walitti qindaa'anii saamichaaf gara dhaabbatichaa dhufu. Bifa kanaan saamamaa jirraa jedhan gaafatamaan hojii eegumsa Soodaree. Kan nu saamsisaa jiru qaamuma gandaaf aanaati kan jedhan itti gaafatamaan tajaajila waliigalaa hoteela riizoortii Soodaree gama isaaniin gocha Soodaree wal qabatee caasaa mootummaa gara gadiitiin raawwatamaa jiru qaamni olaanu waan quba qabu hin seenuu jedhan. Rakkoon jiru falakkaa argatuuf qaamolee dhimmi ilaalu mara dubbisuuf yaaluu isaanii ibsuun tattaaffiin taasifne gara hidhaatti waan jijjiirameef fala dhabneerraa jedhan. Riizoortiin Soodaree cufamuun miidhaansaa kan qaama maraati ka jedhan namni kun mootummaas ta'e uummata kan miidhu waan ta'eef mootummaan tarkaanficha irra deebiin ilaaluu akka qabu gaafataniiru. Yoo nuti hojjenne mootummaanis galii argata. Kan miidhamaa jiru nu qofa miti. Mootummaanis miidhamaa jira. Soodareen guyyaatti galii hangamii akka mootummaadhaaf galchu nan beeka. Sanbattan lamaan guyyaa guyyaatti giddugaleessaan birrii 800 hanga miliyoona 1 kan galchuudha. Erga cufame yoo xiqqate galii miliyoona 20 dhabneerra. Nuti miliyoona 20 dhabne jechuun ammoo mootummaan yoo xiqqate birrii miliyoona 6 dhabe jechuudha. Waan Soodaree keessatti gurguramu keessaa harki 15 mootummaadhaaf galii ta'a waan ta'eef jedhu gaafatamaan tajaajila waliigalaa dhaabbatichaa. Galiin kun dhabamuun misooma naannichaallee kan hubu ta'uu yaadachiisuun. Rakkoo yoo jiraate mariin furuun ni danda'ama kan jedhan hojjetoonni dhaabbata riizoortii Soodareef dhalattoonni naannoo dhaabbata bu'uura jiruuf jireenya hawaasichaa ta'e kana cufuun gonkumaa falan ta'uu jedhan. Yeroo ammaa diyaaspooraan alaa galanii fi tajaajilamtoonni biroon tajaajila Soodaree barbaacha dhufanii sababa Soodareen cufaa ta'eef ofirra deebi'uuf dirqamaa jiraachuu kan ibsan gaafatamaan hojii eegumsa Soodaree cufamuun dhaabbatichaa naannoo keenya kan miidhuudhaa jedhan. Dhaabbanni kun yoo badii qabaate seeraan gaafatamuu danda'a. Mirgas qaba, dirqamas qaba. Yakki raawwate yoo jiraate irratti qulqulleessuun ni danda'ama. Cufuun garuu gonkumaa falan ta'u. Naannoo keenya illee baay'ee kasaarsa. Fakkeenyaaf diyaaspooraa amma dhufee wal qabatee doolaarriif galiin naannoo keenya keessatti hafuu qabu gara biraatti deemaa jira. Guyyaa guyyaan keessummaa alaa dhufee ofirra deebi'uuf dirqamu argaa waan oolluuf kana tilmaamuun nun dhibu. Qabeenyi kun galii osoo hin maddisiisin akkanumaan manca'ee baduunsaa baay'ee garaa nama nyaata. Qaamni mootummaallee kanarratti hojjechuu danda'u qabaata. Rakkinnis yoo jiraate gara bal'inaan furuutu barbaachisa. Qabeenyi kun kan uummata bal'aati, kan uummata Oromooti. Mootummaarraa gara dhuunfaatti naanna'e baduun qabu, manca'uun qabu, hattuun hatuun qabu. Gareen saamichaa keessaaf alaan dhaabbaticha irratti wal ijaare bifa kanaan qabeenya kana barbadeessuu hin qabu. Caasaan nageenya Oromiyaallee gochicha callisuun ilaaluun sirrii mitii jedhan. Qabeenya kana kan nama tokko qofaa godhanii ilaaluun dogoggora kan jedhan hojjetoonni dhaabbatichaaf dhalattoonni naannoo hawaasni qabeenya kana tikfachuu akka qabu saamtota qabeenya kana mancaasuuf socho'an walta'iinsaan qolachuun akka barbaachisu dhaamaniiru.
Qaamni mootummaas murtoo dhaabbatichi cufuuf fudhate kan dhala namaati hanga bineensi caakkaa riizoortii soodaree maandheeffataniitti gaagaa jiru kana irra deebiin ilaaluun gara hojii idilee isaaniitti akka isaan deebisu gaafataniiru. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa Shiniigaa Broadcasting Service irraa. Itoophiyaan bara 2021 keessa intarneetiin addaan cituu isaatiin doolaara miliyoona 164.5 dhabde. Itoophiyaan bara 2021 keessa intarneetii cufuudhaan mallaqa doolaara miliyoona 164.5 kan dhabde yoo ta'u, Afrikaa keessatti ammoo biyyoota garmalee miidhaman keessaa lammaffaa taatee jirti. Baay'ina uummataa qabaniin Afrikaa keessatti Naayijeeriyaa fi Itoophiyaan duraa fi duubaan tokkoffaa fi lammaffaa irratti kan argaman yoo ta'an, bara 2021 keessa intarneetii cufuunis biyyoota Afrikaa miidhaman tokkoffaa fi lammaffaa irra ta'anii jiru. Akka gabaasni Top 10 VPN qixxeesse agarsiisutti Ugandaan ammoo Itoophiyaatti aantee doolaara miliyoona 909.7 dhabdee jirti. Akka gabaasa kanaatti sababa intarneetii cufuutiin bara darbee biyyoonni Afrikaa Saharaa gadi mallaqa doolaara miliyoona 2 dhabanii jiru. Afrikaa keessatti baay'ina uummataan tokkoffaa kan taate Naayijeeriyaan ammoo baruma 2021 keessa sababa miidiyaa hawaasummaa cufuutiin mallaqa doolaara miliyoona 1.5 dhabdee jirti. Akka qorannoon haaraan miidhaa dinagdee intarneetii beekaa cufuun dhaqqabsiisu ilaaletti Naayijeeriyaan addunyaa irratti Maayinaamaaritti aantee biyya sadarkaa lammaffaa irratti miidhamni irra gahe taatee jirti. Maayinaamaar sababa intarneetii cufatteen bara darbe kana keessa doolaara miliyoona 2.8 dhabdee jirti. Naayijeeriyaan uggura miidiyaa hawaasummaa Tiwiitaraa keessa turtii ji'oota 7 booda kaasuu beeksiftee jirti. Mootummaan Naayijeeriyaa Tiwiitara kan uggure waxabajjii darbe kaampaanichi ergaa Tiwiitaraa pirezidaantii Mahamuud Buhaariin dhimma naannoo warra fottoquuf yaalan ilaalchisuun baasan hordofeeti. Aangoonni biyyattis miidiyaa hawaasaa kun garee warra fottoquuf carraa kanaaf looga jechuun himatu. Biyyoota intarneetii cufamuu keessatti mudatee miidhaa dhaqqabsiise keessaa 21 walakkaa ol kan ta'an biyyoota warra Afrikaa Saharaa gadiiti. Biyyoonni Afrikaa Saharaa gaditti intarneetii cufuun miidhaman biroo keessaa Burkina Fasoon doolaara miliyoona 35.9, Iswaatiin doolaara miliyoona 2.9, Riippablikaan Koongoo doolaara miliyoona 2.5, Zaambiyaa doolaara miliyoona 1, Chaad doolaara miliyoona 1.6, Senegaal akkasumas Sudaan kibbaa ni eeramu. Hanga biyyoonni Afrikaa Saharaa gadi bara 2021 keessa ta'e jedhanii miidiyaa hawaasummaa fi intarneetii cufuu dhaaban kana bara 2020 keessa dhaabbanni harka 8 caalee jira. Ta'e jedhanii intarneetii cufuuf kun akka addunyaatti miidhaan dinagdee doolaara miliyoona 5.4 akka dhaqqabu taasisee jira. Sababii intarneetii cufuuf harki caalaan kan mootummoonni mormiiwwanii fi filannoowwan to'achuuf jecha cufanidha jedha gabaasni Top 10 VPN baase. Sababoonni intarneetii cufamaniif biroo yoo walitti bu'iinsi uumamu filannoowwan gaggeeffamanii fi fonqolchi mootummaa dhalatu to'achuuf jedhamee jira. Akka gabaasa Top 10 VPN kanaatti sadarkaa addunyaatti sababi mootummaan intarneetii cufuu 4 keessaa 3 sarbamoota mirgoota namoomaa waliin kan wal qabatanidha. Gabaasni kun guutummaa addunyaatti tarkaanfii mootummaan intarneetii fi miidiyaa hawaasummaa cufuuf fudhatu itti dhiheenyaan hordofuu kan qophaa'edha. Agarsiiftuuwwan baankiiwwan addunyaa Yuuniyeenii Telekominikeeshinii idil addunyaa Irostaatii fi USNS fayyadamuunis dhiibbaa intarneetii adda cituu moobaayilii daataan baduu yookaan appilikeeshinoonni akka hin dalagne taasisuu kanneen jedhaman ilaalamanii jiru. Oduu biyya alaatiin dubbi himaan mootummaa Soomaaliyaa dhohiinsa boombii Moqaadishoon miidhaman. Gaazexeessaan duraanii BBC dubbi himaan ammaa mootummaa Soomaaliyaa Muhammad Abraahim Mo'allimuu xiyyeeffannaa haleellaa boombii shororkeessitootaa turan jedhe mootummaan biyyattii. Ministeerri muummee Soomaaliyaa Muhammad Hussein Rooblee dubbi himaan haleellaa boombii konkolaataa isaarra ga'een miidhame kun yeroo ammaa fayyummaan isaa sadarkaa gaariirra jiraachuu himanii jiru. Duraan gaazexeessaa BBC kan turan Muhammad Ibrahim Mo'allimuu erga boombiin daandii marfata guddicha magaalaa Moqaadishoo irratti mudatee miidhama isaanirra ga'e yogguma san gara hospitaalaa geeffaman. Haleellaa kan eenyu akka raawwate battala taateen kun mudatee baruun hin danda'amne. Miidiyaan biyyattii garuu warra badanii balleessantu haleellaa raawwate jedhee jira. Gareen BBC afaan Somaaliyaa akka gabaasetti Muhammad Ibrahim Mo'allimuu kanaan dura haleellaa Al-Shabaab hedduu jalaa miliqanii jiru. Haleellaa boombii dilbata kaleessaa magaalattii keessatti raawwate kun haleellaan kan biraa yoo xiqqaate namoota 8 ajjeesee erga raawwate guyyaa muraasa keessatti mudate. Haleellaan lubbuu namoota 8 olii galaafate kun hidhattoota Al-Shabaabiin kan raawwatame yoo ta'u kan mudate handaaraa buufata humna qilleensaa fi buufata xiyyaara idil addunyaa biyyattiitti ture.
Hidhattoonni Alshabaab erga mootummaan biyyattii lolu eegalanii waggaa kurnan tokko caalee jira. Kutaalee biyyattii hedduu keessatti bu'uura cimaa horatanii jiru. Haleellaan boombii ammaa kun wayita goolamni siyaasaa biyyattii yeroo dheeraaf mudatee jirutti raawwate. Filannoon barfachuu irratti qocolaan ministeera muummee fi pirezidaantii biyyattii gidduutti dhalatee biyyattii hokkora hamaaf saaxilee jira. Rakkoon kun amma waan furame fakkaata. Hooggantoonni naannolee fi ministeerri muummee guyyoota 40 keessatti filannoo gaggeessuuf walii galanii jiru. Guyyaan kun amajjii 15 2022 irraa kan lakkaa'amudha. Ergamni UN Maalii keessatti balaliinsa dhaabe. Ergamni nagaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii UN kan Maalii keessaa yeroodhaaf balaliinsa dhaabuu beeksise. Tarkaanfiin kun biyya Maalii kan biyyoonni ollaa uggura irra kaa'uun daangaa itti cufanii fi haala dhiyeessii deeggarsaa akka miidhu himama. Ergamni nagaa eegsisu kun loltoota gara 13,000 ta'an biyyattii keessaa kan qabu yoo ta'u riphee loltoota Islaamaa naannicha keessaa to'achuuf carraaqaa jira. Tumsi dinagdee naannoo Afrikaa lixaa ECOWAS erga Maaliin yeroo filannoo itti gaggeeffamu tursiifamuu himtee booda qoqqobbii cimaa irra kaa'ee jira. Akkasumas gamtaan Awurooppaa qoqqobbii irra akka kaa'u ta'uu kan hime yoo ta'u UN ammoo aangoonni waraanaa karoora filannoo fudhatamaa ta'e dhiyeessuu barbaachisaadha jedhee jira. Waraanni biyyattii bara 2020tti pirezidaantiin biyyaa aangoorraa kan kaase yoo ta'u mootummaa ce'umsaa fi gurraandhala keessa ammoo filannoo walii galaa gaggeessuuf waadaa galee ture. Daawwattoota keenya oduun yeroo kanaaf qindeeffanne kan hanga ammaa ture qophiilee shinii gaafa waliin turtii gaarii. Gootota Oromoo isa sikkoo mandoo tooree tottooba'a haawusoo nasiroo duuleen faaka hawwasii leenjisoo dhiigaa harka laachuu dinnaan harma muran harka kennuu dinnaan harka muran sanyii balleessuudhaaf isa garaa biintuudhaan adamsan.